السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لتمتوت خبجمتوت حيوت علماء الشركات كنين هردفتوت ميديا مرافقو تاتني كان جراتن المال ورمو هندينو أكم جرت النجافية نجيني برادا بكا جرت مرتو نجيني خيني خوني رابو كايتين هذا كابون سنينجا أكسبتي أسمان وبليسكية اسكندر علي هرسو أبدي سنينجا يتنجر أكسبتي اسكندري وجين إن شاء الله بإذن الله أران تنجا قبتيلي سدي كابنيت يعني جرا قبتيلين كابنيت يعني كتا تكفى في لما في سدفا والدرا دوبان سنينجا سنا أكسبتي كوسا سينا أمتا ورمودا أكسبتي لما فارتي واي OBN مودما hayyuu keenya gameessa namaa seenaa Jaafar Aliitii fi isa Jaafar Alii mataa isaatii wajjin wal qabsiifnee akkasitti isin biraan geenya. Lammaffaa irratti tokkummaa ilmaan Oromoodhaa kan barbaachisu tokkummaan dhugatti ilmaan Oromoo barbaachisaa tokkummaa irratti haala tokkummaa irratti asirratti bal'inaan wajjin haasofnaati hordofaa itti dhiyaadhaa. كنين جاب فيسبوكاتين واقعي خنا لا جرتنيس فيسبوك خني فولوي جودة تودان أكسمتي سبسكرايبي هنا رابطنا شير لايك كومنت جودان نهردو فارس نينجا أسمان جما اسكندر اسم دبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كيسنو بكجراتني ولد بني ولا قرده وبلا يسخيا توفيق أمي أتلين نافيرو كيف باي قلتهم من سنجاب قلتهمي أتيس الفاردو هدو تكا الرجع بكتة كمنو استوديو ميديا مرافقوك أسرتي بدنان حاسوا يرو أما تراتي والكبسيفني سينا أمة أورومودا كان الرتمي وان سبرجرا أسمان هواسا كينيا أكاد برسيتو سي أفيريت جرا أترتمي هجي كم جت توفيق غلطومي دراد درسي كابسون سامني الدنيا تنرى جرهون جرو سينا متى يساقبا أكاسوما سامني سينا يساق كوسا يتقولون دنديني سبب التناوة كابسون إسا بالتنوتو تاتي كوسان سينا كابسودا درك أمايتو كوسان سينا كابسودا توني يو بفسريتين أكاد ألوني هنقول جاجوينتي أكاد ألوني هندينو تقوم ما إسا اتشم ستوتي هجرين ألوتا أكاد دو غيسان قلتي قرون نودان هاك أجرو هاك الدنيا رجلو سني قرتي والكبسي سودان تكما سبحاناتي تكما هجري دلوتا أكادا كمسورتي كوسايو تنقولي كابسون سبسانيتيس بتنوتو تاتي سبني كابسون سا بتنوتو تاتي قلمنجيو يجو برباديتي لما فارتي كابسون سبا بتناو أوفوسون تين إنجفنون سبالين فبوتاتي سببين ألوني غرا إرادو فيفي gara itti deemu waan hin beeku waan ta'eef akka dhaloonni gara irraa dhufee fi gara itti deemu beeku seenaan qabsaa'otaa seenaa isii dhugaa seenaa isii haqaa irratti bifa dhaloonni hundi keessatti ifarkuun qophaa'uu qabdi kanaaf uummanni Oromoodhaa irratti hojjechuu qabaa jechuu barbaadeeti sababiin amma fakkeenyaaf akkuma Itoophiyaattuu yoo fudhanne sabni seenaa isaatti koosaa isa sirriin godhate saba Oromooti. Amma fakkeenyuma xiqqaa yoo fudhanne sabni Tigraay xiqqaan kun seenaa isaa akkaataa itti wal barsiisu keessatti koosaa seenaa saba isaa qaba. Amaaraanis akkasumas seenaa uummata Amaaraa qaba. Uummanni Oromoo seenaa gubbaratti yeroo adda addaa seenaa wal saamuudhaan mul'ata. Seenaa nama tokko dho'isuudhaan mul'ata. Seenaan tun tiyyaa tun ittiin jechuun mul'ata. Kun hundinuu sababiin biraa ka'ee
hayyoonni Oromoo gamtaan tokkummaadhaan hayni kun eessaa akka jiruu fi dhugaan eessaa akka jirtu irratti bifa saayinsaawaan mari'atanii seenaan uummata Oromoo ta dhugaa tanaa dhaloonni fuula dura akkanatti barachuu qabaa jedhee lafa haa'uu dadhabuurraa kan ka'e jechuu barbaadeeti. Amma fakkeenya xiqqaa tokko fudhannee waa'ee seenaa adda bilisummaa uummata Oromoo keessatti leencoo lataa adda bilisummaa Oromoo naatu hundeessee jira. Jaarraa abbaa gadaa adda bilisummaa Oromoo lakkinuutu hundeessee jira. Silaa viidiyoon jaarraa irraa waraabisan jiraachuu baate leencoon waan san shaffanee jechuudha. Viidiyoon san dhalootaaf ragaa. Dhaloonni kanatti amanus dhaloota dabalatti. Tan leencoon jirus dhaloota irraa dhaloota dabalatti. Sa seenaan isii dhugaatu tamii hayyoonni Oromoo dhufee bifa saayinsaa wadhaawwan kana laalee hangam takka wanni leencoon jiru kun dhugaadha. Hangam takka wanni sooreysi jiru dhugaadha. Kanarratti suma afaanitti amma waan kana fakkaata seenaa hayyuun keenya hayyuu gameessi namaa ka jaarraa boodaan as dabree lafaa ka'e obbo Jaafar obbo Johar Mahammad feesbuukii isaa jalatti waan inni sheer godheen arge akkam jee seenaa calii calanqooti. Calii calanqoo irratti ulmaan Oromoodhaa keessattuu kan baha Oromiyaa kana keessatti argamu ilmaan sadeen bareentumaa irratti ilmaan humbannaatii fi ilmaan murawwaatu achitti dhumee je seenaa calii calanqoo isaan keessatti seenaan afran qalloo hoo lafti sun lafa onaaf afran qallooti akkamitti warri lafa sanii achitti dhumuu dhabeenis gaafii hawaasa guddaa keessatti taatee jirti. Kana keessatti hoomee ati hoomee akkam jettaa armarratti? Bara kun jiru wanni kun waan yaalii yeroo adda addaa godhamaa ture. Amma fakkeenyaaf amma dura seenaa ishee Maamashaa Abdulleedha. Barreeffamaan Joor Mahammad gallakkise. Joor Mahammad barreeffamaan oguu gallakkisu barreessaan qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaatti jee gallakkise. Tokkummaadhaan ilmaan Harargeedhaa waan san dura dhaabbataniiti duula guddaa bananii Joor Mahammad as deebi'ee dhiifama gaafatee waan kana namaan natti ergee jee. Haa ta'u Hayilee Fidaatis biyya akkanaa jira Sheekh Maamashaatis yeroo sun biyya akkanaa jira jedhee lamee walii quban qabu waan akkas yaada keessa kaase. Kuni waan fudhatama hin qabu. Kanaafuu Harargee walumaanii obsi yeroo san waliin duulteeti ilmaan Harargeedhaa Joor Mahammad bee dhiifama gaafate. Namni Oromoon akka ijaatti dura ilaaltu keessaahuu namni uummanni Oromoo abdattu sadarkaa guddaa kanatti waan booda dhaloota burjaajeessee dhaloota walafaan fidee dhaloota walirra duulchisaa waan namni gartee sheer godhees waan namni maxxansees sheer godhuuf hin qabu. Ififillee waan itti ergame takka madda waan sanii sirriitti beekee wanni tun yooni maxxansee hoomii akkamiin irra kaa'as beekee irraa if qusachuu danda'uudha qaba. Kuni kana qofaa miti bara waan hedduu qabsoo uummata Oromoo keessatti godhamu jira. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti godhamu jira. Waa hedduudhaan yaalamu jira. Ani kanarratti waan ani akka nama tokko akka ilma Oromoo tokkotti jiru Hayilee Fidaa amma fakkeenyaaf waa'ee Sheekh Maamad yoo fudhannee waa'ee jaarraa fudhannee Hayilee Fidaa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa hin taphatee jechuu hin dandeenyu. Qubee afaan Oromoo barreessuu keessatti shoora olaanaa hin taphanne jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u Hayilee Fidaa ilma Oromooti quuqama ilmaan Oromoo waan qabuuf quuqama afaan Oromoo waan qabuuf hayyuu amantii waan ta'eef waan alagaan itti fayyadamtu kana akkamitti Oromoon afaan siitiin kitaaba amantaa wal barsiiftii jedhee yaaddoo akka Sheekh Mahammad Abdullee yaachiftee Hayilee Fidaatis yaachisuu qabdu yaachisuu dandeessi. Maaliif namni fedhii takkarra yaadu yaadni isaa tokko qaamaan wal bira jiraachuu baatus bikka fagoo jiraatus wal quba qabaachuu baatus maaliif anis Oromummaa fi yaada kunis Oromummaa fi yaada waan ta'eef yaadni isaanii walitti dhufuu ni danda'a. Haa ta'u kunis hojii mataa isaa hojjechuu danda'a. As keessatti eenyu namni milkooyteef laala. Akka isa bifa isaanii isaadhaan itti ilaalan namni milkooyteef eenyu.
Sheekh Maamar Rashaad intarfuu mataa isaa qaba. Seenaa keessatti kitaaba furaa afaan Oromoo barreessuu keessatti addi bilisummaa Oromoodhaa kitaaba furaa afaan Oromoo gaara keessa wal barsiisuu keessatti seenaan Sheekh Maamar Rashaad uummata Oromoo biratti yeroo gabaabatti uummata Oromoo bira deeyitee uummata Oromoo bira wal geessee akka qubee isni barreesse. Uummanni Oromoo ragaa ba'ee fi hojiin isni hojjete fudhatama harkattee milkooyteef. Namni milkooyteef kuni urjii waan sanii ta'uu danda'uudha qaba. Fedhu Hayilee haa ta'u, fedhu Sheekh Maamar Rashaad haa ta'u. Abbichi waan san dura lafaa kaasee itti milkooyteef. Wanni sun milkooyteef ijoo ta'ee kan milkeesse kun ammoo jarri gartee duubaan itti dhufuu danda'u qaban. Jarri ammoo qabsoo irratti jarri amma Hayilee Fidaatis qabsoo keessatti waan godheen galatoomfamuu qaba. Amma waa'ee afaan Oromoo yoo fudhanne barreessaa qubee afaan Oromoo Sheekh Maamar Rashaad yoo ta'e fakkeenyaaf yoo dhugaan Sheekh Maamar Rashaad Abdulleetii gale Sheekh Maamar Rashaad Abdullee urjiin qubee afaan Oromoo hayyuun afaan Oromoo Sheekh Maamar Rashaad Abdullee ta'e warroottan toora kanarra qabsaa'an hundi galmee isaa jalatti walitti qabamuu danda'u qaba. Walitti qabamanii galateeffamuu danda'u qaba jechuudha. Dhugaan bika galtee. Waa'ee seenaa adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e yoo amma fakkeenyaaf Leencoo Lataa anaatitu hundeessee jira. Haa ta'u isni hundeessu rakkoo miti. Eenyuuf milkooyte wanni san? Wanni sun abbichi isin milkooyte. Abbichi isin milkooyte beenyu. Hundee isaan qabsoodhaa san addunyaan guutuun ni beekti sooressa jaarraa abbaa gadaati. Bara milkaa'uu jechuun kan milkooyteef. Milkaa'uu jechuun akkamitti beektaa? Sooressa jaarraa abbaa gadaa jennee hawaasa keenyatti ibsine asumaan isaan warri wajjin waan kana milkeesse immoo isa jalatti as deebi'anii isaa wajjin galateeffamuu laal milkooyte jechuun sa'aatiin hordofuudhaaf. Milkooyte jechuun maal jechuun? Milkooyte jechuun ajja'u namni san nama san dura bikkisan keessaa ol ba'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee bilisummaa uummata Oromoo yoo fudhanne namni dura qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessaa sagalee hooggansaa gad dhageessise sooressa jaarraa abbaa gadaati. Sigalee namni toorasa qawwee dura lafaa kaase sooressa jaarraa abbaa gadaati. Namni isaan dhaqee fi yaadne sooressa jaarraa abbaa gadaati. Namni milkooyteef eenyu sooressa jaarraa abbaa gadaati. Isaanis toora kanaaf qabsaa'an namni guyyaa tokko dhagaa toora kanaan borose namni guyyaa tokko rasaasa toora kanaan dhee hundi galmee sooressa jaarraa abbaa gadaa jalatti waliin qabamaniiti hundi isaanii galatoomfamuu qaban. Sigalee kuusaa qabsoo Oromoo jechuun akkasii. Amma fakkeenyaaf waa'ee OPDO fudhanne. OPDO seenaa mataa isii qabdi. Fakkeenyaaf odoon seenne gabaabseetuma asuma afaanitti waa'ee OBN itti wal qabsiifnee isaan kana dubbatu barbaadeeti. Okay. Waa'ee OBN itti nugguu wal qabsiifnee isaan waa'ee OBN qabxii lammaffaa irratti. Qabxii lammaffaa irratti waa'ee OBN itti nugguu wal qabsiifnee OBN televiziyoonni Oromoon yeroo duraatiif addunyaa gubbatti qilleensa addunyaa kana gubbaratti ol bahee uummata Oromoodhaa guututti dhibbatti qabeenya isaaniitii fi kufina isaaniitii fi bal'ina isaanii dhiphina isaanii guututti haasa'e OBN kan addunyaan guutuunis itti ragaa baatee jechuudha. Kanarratti OBN sun dhugaadha gaafa duraa uummata duraan biyya qabu jalatti hirkattee hedduu takka shoora Oromummaa kana tattaafataa turte. Oromummaa san dhugaadha amma waa'ee qeerootiin wal qabsiifnee qeeroodhaan wajjin ol bahanii bilisummaa isaanii injifatanii jiran beekamaan. Kana muudama Jaafar Aliitii wajjin amma irra carraa gaarii Jaafar Aliitii rabbi siifaa godhu jennee uummanni Oromoo hundinuu isaaf gammadee akka jiru innis ni beeka hawaasni Oromoo hundinuu ni beeka. Kanarratti mee waa'ee Jaafar Aliitii fi waa'ee OBN irratti muuxannoon Jaafar Alii amma dura ilmaan Oromoo kanaafis qabu fakkeenya gootuwwanii keessa hiriira san keessa inni hayyummaa isaatiin seenuu akka danda'u maalummaa isaa guututti mee asirratti mee gama keetiin achi siidhaadhe. Galatoomee Toofiq OBN yoo fudhanne namni miidiyaa boqqolloo jaal miidiyaa boqqolloo osoo hin ta'in miidiyaa Oromooti OBN jechuun kan galatoomfamuu qabu. OBN jechuun sadarkaa tokkoffaatti namni seenaa qabsoo Oromoon beeyne namni hiccitii uummata Oromoon beeyne rabbiin nama lamarran laala
nama lamin ijoolleedhaan maraata irra laala. Ijoollee wanni irra laalleef waan sammuun isii sirriitti yaaddee hubanneef maraataa na'u waan aqliinsa garagalteef nama siyaasaan beeknes irra laaluu sirrii miti. Namni televiziyoona OBN televiziyoona boqqolloo jiru nama siyaasaan beekne. Sababiin televiziyoonni boqqolloo ta'us boqqolloo inni fidusan bara boqqolloo Oromiyaati. Lafti isni fidusan bara lafa Oromiyaati. Kaameeraa isaa sanqinaan bara ilmaan Oromoo mul'ata. Sigalee televiziyoonni yeroo jalqabaatiif gaafa gartee saatalaayitii Itoophiyaa irratti dabarsaa ture oduu sa'aat akka gaafa qabaachuu ture oduu sa'aat akka san gubbaratti qophii adda addaa torbaan irraa dhiyeessuudhaan ilmaan Oromoodhaa achirra dhiyeessuudhaan waan shoora olaanaa qabate sa'aat akka jechuudha. Televiziyoonni Oromiyaan jennee beeku. Televiziyoonni Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Sigalee gaabbaa turre nuti afaan xiqqaa kana qabaannee akkamitti afaan Amaaraa sa'a 24 televiziyoona kana keessa nutti iyyee afaan keenya kun uummata akka dubbataa jenneeti gaabbaa ture. Nu akkasi gaabbaa ture namni waan kaleessa irra dabre hin beekne nama miti. Namni waan kaleessa irra dabre yaadatee dhalootaan hinnes nama miti. Nu akkasi gaabbaa ture galanni qabsaa'otaaf haa ta'u nu akkasitti gaabbaa ture OBN dhalate. Televiziyoona Oromiyaa jee dhalate. Yogguu dhalatu OBN kuni qabsaa'ota Oromoo wal barsiisuu keessatti akka ilmaan Oromoo injiinaroota meeqa waliin beekne jira. Kan afaan Amaaraa dubbatu mana mootummaa keessatti sigalee jaarmeewota adda addaa keessatti walgayoota garaagaraa keessatti qaamaan wal harkaan wal dubbisan afaan Amaaraatti wal dubbisan. Oromoota waliin beekan mana haamaa keessatti doktoroota meeqa piroofeesaroota meeqa injiinota meeqaatu jira. Hayyoota garaagaraa meeqaatu jira. Hogguu OBN keessatti keessaan as bee afaan Oromoo dubbatu sana akka namni kun Oromooti duratti wal abdachuudhaan. Kana wal barsiisa. Wal barsiise. Kana qofaa miti OBN aadaa fi duudhaa uummata Oromoo baasee calaqqisiisuu keessatti bara OBN sabni Itoophiyaa biraa Oromoon akkamitti televiziyoona mataa isaa qabaatti jechuudhaan hanga isa jibban Oromoon hin beektu. Hanga televiziyoonni sun saba biraa mataa dhukkubse. Sigalee akkamitti Oromoon qabaatti televiziyoona mataa isii. Warra OBN irra duulu kanaan hoo mee dhaamsa akkam dhaamtaaf? Kanaaf kun sirrii miti nama qabsoo Oromoo nu batidhiitu OBN irra duula malee OBN jechuun ijoo qabsoo Oromoodhaa jechuudha. Laal amma gaaf tokko gaafa amma dura hogguu takka bara Oromoon akka nama wal geessini hogguu wajji haasofnu televiziyoona boqqolloo yaa jira keenya akkana hin jeenaan jaan. Gaafa isni OBN televiziyoona Oromiyaa irraa gara OBN jijjiiramee qabsoo uummata Oromoo gartee oguutu san keessatti akkasii cinaa dhaabbachaa ture. Akkasii okkee kan naaf turan. Sigalee ta'uu qabu gaafa yeroo hunda dhalli televiziyoonni kun televiziyoona hiyyaa beekee dhalaaf qabsaawaa beekee cinaa dhaabbatee deeggaruu qabaatee televiziyoona isaa arrabsuun gonkumaa sirrii miti. Okay. Asirratti waa'een muudama Jaafar Alii. Muudama Jaafar Alii bara gammachuu bara quufaa rabbi siifaa godhu jennaan kanarratti abjuun inni amma dura akkasitti gaafa sirna nama nyaataa san keessatti akka nasbee isaatii kan silaa uummanni sun odoo iccitiisan ol baasanii afaan sanii kanii fi kan namni hin dhiifne egaa kan mataa isaatu silaa gaagaan bifa isaan itti jalatti hin beekneen baacoo fi akkasumatti maymaa isaa fi akkasumatti waan adda addaatiin akkasitti irratti hojjetee hawaasa keenya qabsaa'ota nuti irra faarsinu kana guutuutti ka ol baasee egaa seenaa aanolee seenaa calii calanqoo akkasumas seenaa gootowwan duratti maraa'u ka ol baasee uummata Oromoodhaa kana itti ibsee jaarraa abbaa gadaatti aanee guututti ilmaan Oromootiif ija tahee gurra ta'e Jaafar Aliiti yoo jenne arraan tana ittiin xiqqaatu. San irratti Jaafar Aliitiin baga rabbiin kaalinni abjuu ati godhaa baate san rabbiin kaalinni arraan tana OBN irratti filmaata OBN irratti rabbiin kaalinni si gammachiisee asumaan fuula duraas insha Allah akka san caalaa uummata Oromootiif hojjettu gaafa baacoo fi kanaan maymaa isaa fi diraamaan hojjettu iccititee uffataa uummata Oromoo barsiisaa turte sunu gaafa su takkarraa as dabalatee arra kan ammoo mirga kee harkattee mirga guutuudhaan wajjin mootummaa biyya qabdu mootummaa teenya mootummaa ilmaan Oromootiin wajjin dhaabbattee kan saba kee akka gaariitti hangas caalaa barsiisuu teessu
abdii guddoo irraa qabna asumaan taqutti rabbitti sitti nizaamini haftee keessa barakaa rabbitti yaa kaa'u jennaani mee waa'ee seenaa Jaafar Ali irraa hoo mee hangam takka ta'e. Bar Toofiq keenya galatoomi Jaafar jechuun akka namni salphallaa kanaa miti. Namni jaan hayyuu fi gaafa qabu hin beeku. Gaafuma dhabee beeka malee. Ogummaan duniyaa deemee beeka. Amma jaarraa abbaa gadaa gaafa inni jiru bara Oromoon hin beekne. Akkuma amma jaarraa bu'an kana namoo. Amma ba'uuf hin jiran. Garuu dhugaan jirtu silaan irra gaariin hayyuu fi osoo inni lubbuun jiru boonii fi gaarii. Si galee osoo inni lubbuun jiru cinaa dhaabbatanii. Ogummaan du'e bo'uurra odoo jiruu silaa bu'anii. Osoo jiruu silaa boonii fi gaarii. Deeggaranii wajjin dhaabbatanii kaayyoo isaa san galmaan gahuu keessatti. Kanaaf Jaafar Ali jechuun nama hin goomne. Jaafar Ali jechuun akka namni tokko amma Facebook gubbaratti wooma hin fedhe akka lafaa ka'ee barreessuu miti. Jaafar Ali jechuun akka namni tokko gartee Facebook gubbaratti qeequu miti. Jaafar Ali jechuun gaafa gartee warri ammaan tala Facebook gubbaratti qeequ huniifi warri gartee isa gartee ajandaa godhatu huniifi warri gartee nuti hayyoota Oromooti jajjabaadha jennee if duratti akka ijaatti ilaalu hundi ijoollummaa isaaniitiin Oromoodhaaf waa bu'aa buusuu dhiisi lubbuu mataa isaaniitiifuu namni guddisuuti isni Oromoodhaaf bu'aa buusaa ture. Kana Oromoon beekuu qabdi. Jaafar Ali ijoollee miti. Si galee Jaafar Ali jechuun nama gartee carraa harkate hundatti fayyadamuudhaan qabsoo Oromoodhaa roga hundaan cinaa dhaabbachaa ture. Bifa afoolaatiin alfiyaadhaafis waan godhaa turan bar gabreen teenya Jaafar Ali dhaggeeffachuudhaaf gabreen teenya Jaafar Ali dhaggeeffachuudhaaf sa'a jaha seenaa barnii yaadata gaafa ijoollee waqtii sa'a jaha tana guyyaa ala daafii sabtii diraamaa fakkeessanii seenan. Isaa jechatti yaaddee reediyoon bitattee jecha gurgurtee reediyoo bitattee yogguu Jaafar Ali alfiyaa fi Jaafar Ali baan seenan bar namni kun hundi taa'ee gurra banee bar dhaggeeffatee bar itti booraa bar. Si galee achi keessa bar diinni isa marsee jiru achi keessatti akka afoolaa fakkeessee nama yoo bilisummaa jenne nanun dhiisan jee yoo gabroonfataa jenne ni hidhamne jenne qilintoo eenyu guute jenne Oromoon bika bara waan hin dubbatin hin qabu bara waan hin barsiisin hin qabu bara. Jaafar Ali jechuun kana qofa miti aartistiidha bara Jaafar Ali jechuun. Si galee Jaafar Ali jechuun kana qofa miti Jaafar Ali jechuun seenaa Bakar Waaree nama lafa kaayee bara. Hayyuusi artistiisi si galee seenaa Bakar Waaree nama lafa kaayee bara. Gootaasi seenaa ilman fugu seenaa ilman fugu ilman sadeen fugu nama guututti bifa diraamaatiin bifa afoolaatiin hawaasa Oromoo guutuu barsiisee bara. Jaafar Ali jechuun nama hambaa gartee sooressa jaarraa abbaa gadaa arra silaa seenaa isaa silaa Jaafar Ali akkasitti dhaqee irraa waraabee viidiyoo san Oromoodhaaf ol kaa'uu baate warri arraan tan adda bilisummaa Oromoo nuti hundeessa je'uu fi warri kitaaba adda addaa barreessuu fi warri seenaa san saamuu fedhu bar arraan tan qilee seene si galee Jaafar Ali jechuun bar hambaa sooressaati bar si galee hambaa sooressaati bar hambaa murtii guutooti bar si galee kanaaf Jaafar Ali jechuun nama layyootti akkana ilaalanii duriyyeen Facebook gubbaratti akka irin feetetti qeequu dandeessuu miti. Kanaaf isni kanaaf gurra laachuu dhabuun tokkummaa Oromoo cimsuun wanni isarraa eegamu yoo jiraate ilmaan Oromoodhaa ija takkaan laalu wanni isarraa eegamu yoo jiraate seenaa isaa keessatti waan dalagee akka itti galatoomamu bara nama tokkootu akkanaan jee dura faarfamtee booda arranfamuurra dura arranfamtee booda faarfamuutu irra caalaa jee akka sooressa abbaa gadaatti. Si galee bakka san hubatee jechuun wanni isarraa eegamu ilmaan Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa fi dhiyaa akkuma dur ija takkaan laalaa ture ati abaluu osoo hin jenne ija takkaan laalee dhaabbatee fi qabsaa'u. Isarraa kanaatu eegamu. Asirratti ilaal Jaafar Ali jechuun gameessaa hayyuudhaa goota hiriira murtii guutuu jira malee hiriira ammaan tana uummanni Oromoodhaa ammaan tana ijoolleen bakka reeyduu fi bakka baadiyyaa bakka silaa katamaa keessaatti hundinuu jawaala feesbuukaa qabattee waan gartee irratti dalayduu miti. Jaafar Ali jechuun isaa fi hiriira murtii guutuudhaa san hiriira murtii guutuu san irratti waliin hiriira san keessa qooda namicha keessatti argatuu danda'u jechuudha.
Jaafar Ali. Haya asirratti gama xumura haasawaa keenyaa irratti deebina. Tokkummaa ilmaan Oromoodhaa wal qabsiifnee waa'ee seenaa Jaafar Ali irratti waliin ilmaan Oromoo keessaa maaltu eegama? Akkuma duratti sanitti namni nu ergachaa turmo arrammoo egaa qabsaawaa keenya kan wanni inni abjahaa ture sun arraan tana muudamaa wajjin ifatti baatee fi hiree carraa gaarii mootummaa ammaan tana biyya teenya jirtu wajjin bilisummaa teenya eeggannee fuulduratti tarkaanfachuu waliin danda'uu qabna. Tokkummaa ilmaan Oromoo kanarratti hoo maaltu barbaachisaa jettee yaadda? Galatoomii Toofiq, tokkummaa jechuun dura namni tokkummaan kun maali jechuu beeku. Tokkummaa jechuun maali jechuudha. Namni tokko kijoo tokkummaan Oromoon tokkummaan qabdu, Oromoon akkana qabdu, Oromoon waliin dadeessu, Oromoon akkana jaa kuni gonkumaa uffisanii daandii. Tokkummaa jechuun fedhiin keenya yookaan kaayyoon keenya yookaan wanni keenya hundi tokko yaadni keenya hundi tokko ta'uu jechuun tokkummaa jechuun wanni nama tokkoomsaa jaarmeera. Wanni nama tokkoomsaa jaarmeera. Wanni nama milkeessaatti jaarmeera. Amma fakkeenya furanne jaarmeenyi Oromoo bikka bu'u tokko fakkeenya furanne jaarmeenyi Oromoo bikka bu'u tokko jaarmee tokkummaa uummata Oromoo tiisu taanaan Oromoon jaarmee san gubbarratti tokkummaati. Sigalee hawaasa jechuun bara anaa fi sii jechuudha bara. Hawaasa jechuun bara obboleessa kee jechuudha bara. Hawaasa jechuun abbaa kee jechuudha bara. Hawaasa jechuun bara Oromoo Wallaggaa, Oromoo Jimmaa quban qabu jechuudha. Oromoon Booranaa, Oromoo Gujii quban qabu jechuudha. Oromoon Arsiidhaa, Oromoo Harargee quban qabu jechuudha bara. Hawaasa jechuun Oromoo Walloo, Oromoo Shawaa quban qabu jechuudha. Sigalee hawaasa jechuun uummata wal quban qabne jechuudha. Jaarmee jechuun ammoo nama Finfinnee taa'ee godina Harargee ba'aa aanaa dadarbe iddoo dhaloota keenyaatti siistama irra dalagamaa ooleemi. Waan arraan tana achi keessatti taatee arraan tana achi keessatti taa'aa oolte hunda nama quba qabu jechuudha. Jaarmee jechuudha. Alaafii isaanis nama wal qabu jechuudha. Nama wal qabu jechuudha. Gabaabdutti. Namni nama tokkoomsu eenyu jennee jaarmeera. Tokkummaa sabaa kan tiisuus jaarmeera. Tokkummaa sabaa kan cimsuus jaarmeera. Kan uummanni gubbara tokkoomus jaarmeera. Bikka jaarmeenii waan sabaaf ta'u waan ummataaf ta'u waan dhalootaaf ta'u hojjetee toora sirrii ummata qabsiisetti uummanni waan tokkoomuu dhabuuf hin jiru. Bikka jaarmeenii wal qoodee wal bittinneessee maqaa garaagaraa baafatee kuni abalu hin jedhamu baandiraa mataa ofii dhaabbatee kaayyoo adda addaatiin bikka deemetti immoo tokkummaan hawaasaaf bittinnootudha. Tokkummaan Oromoo akkasii bittinnootudha jechuudha. Kana wanni nama tokkoomsu jaarmee ta'uu amananii sigalee amananii jaarmee arraan tanaan Oromoon jaarmee jabaa isa bakka bu'u eenyu qabdi. Jaarmee Oromoo bakka bu'ee qabsoo uummata Oromoo tan kaleessa waggaa 250 lafee uummanni Oromoo caccabse san firii itti godhee fi akkasuma hegeree firii itti godhuudhaaf kaayyoo gurguddoo qabu eenyu jaarmeenii san kana filachuu qabdi Oromoon. Mush waan ani warra isaanii ta'e, waan ani fira isaanii ta'e, waan ani ganda isaanii ta'e, waan ani nama gartee fedhii isaanii deeggaru ta'e na deeggaru osoo hin ta'in jaarmeenii cimaan ani if dura buufate san kami. Alama fakkeenyuma xiqqaa tokko yoo fudhanne bara Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi Ahmed OPD of dura buuse. Akkasuma akkasii miti. OPD'n yogguu meeqaa dura bu'aa jijjiirratti. Yogguu hedduudha. Yogguu meeqaa hayyuu ol baafte. Kumaatamaan lakkaa'amaa jechuun jaarmee cimaa ulaagaa guuttate jechuun kan biyya bulchuu danda'u jechuun kan uummata tokkummaa uummataa eeguu danda'u jechuun kana jechuudha. Sigalee jaarmee akkasii jechuudha. Laal amma namni tokko tokko Abiyyi Ahmed irra duula. Bara Abiyyi Ahmed dhaabaa if dura buuse. Dhaabaa if dura buuse. Kaayyoo dhaabaa laal dhaabni kaayyoo uummataatiif dhaabbate. Sigalee kaayyoo uummataatiif dhaabbate. Abiyyi Ahmed immoo kaayyoo dhaabaa galmaan ga'uudhaaf dura bu'e. Kana Oromoon beekan wanta kamii kanaati. Dhaabni yogguu dhaabbatu kaayyoo uummataa bu'uura godhatee dhaabbata. Fedhii uummataa bu'uura godhatee dhaabbata. Dura bu'aan dhaaba sanii ammoo kaayyoo dhaaba sanii galmaan ga'uudhaaf dhaabbata. Kaayyoo dhaaba sanii galmaan geessee jechuun kaayyoo uummataa galmaan geessee jechuudha. Okay. Sigalee. Okay. Asirratti Abiyyi Ahmed
kan dura buuse kaayyoon ilmaan Oromoodhaa dhaabni isaan hoggisan keessatti uummatan dhaaba tiib lammaa jiru. Tiib lammaadha. Tiib lammaa dhaabni tiib lammaadhaa gabbahee Abiy Ahmed Ali dura buuse. Asirratti dhaabni ilmaan Oromoodhaa kan tiib lammaa san uume najjaanii jiranii jechuudha. Dhibbatti najjaaniiti. Tiib lammaa san najjaanii itti deemaa jiranii jechuudha. Dhibbatti najjaanaanu baqattoonni Oromoo biyya alaa jiru galee itti milkoonaanu baqattoonni Oromoo biyya alaa jiru galee addi bilisa baasaa uummata Oromoo kan duraan nuti biyya alaatti eeggachaa turre Finfinnee keessatti alaabaa isii gadhaabee Oromiyaa keessatti waajjira isaa banachuu jira bara. Karaa guddaa alaabaa godhan. Karaa guddaa alaabaa godhanii godhachuu jira bara. Ammoo as gubbaatti wanta akka tan uummata Oromooti hin galii yoo jiraatte waliin akka ergaa tokkotti dhaamuu barbaadu. Siistama gartee nafxanyaa waggaa 150 diriirsite. Abiy Ahmed guyyaa 100 keessatti diiguun biyyi san diigamuu jechuudha. Sigalee istiraateejiin waggaa 150 diriirte. Istirateejii san mootuun bikka bu'aa deemteeti biitti ijaaramti. Sigalee gaaffii uummataatis istirateejii gaaffii uummataa deebisa. Jechuun kaayyoo gartee ati qabattee hiitu akkaataa ati deemteetu gaaffii uummataa deebisa. Gaaffii uummataa waan hin gartee ani uummata Oromoo jaaladhu. Waan hin gartee madaa uummata Oromoo tuttuqu. Waan hin gartee sabboonummaa Oromootiin guutamee dubbadhee osoo hin ta'in adeemsiniin ani itti deemu jiru tooriniin ani qabadhe haa akkami adeemsiniin ani itti deemu jiru haa akkami tooriniin ani qabadhe maali gaaffii uummata Oromoo ni deebisa dhibbatti kana wanni Oromoo itti amanuu qabu kana keessatti yoo akka carraate Abiy Ahmed Ali fuula dura gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf akka qabu. Asirratti yeroon teenya nutti geessee jirti. Abdiin ammaan tana Jaafar Ali filamuudhaan qabsoon Oromoodhaa gamaa tiib lammaadhaan najjaatee ilaan garraatti fuula duratti hawaasa Oromoodhaa maraahu kasilaa qabsoodhaaf jecha alatti bahe hundaa'u galchitee ammaan tana namuu mirga isaa akka gaariitti biyya san keessatti jiraachaa jira. Saniifuu gama qabsootiinis ijoollonni ilmaan Oromoodhaa qabsoo san keessatti hedduu takka qooda fudhataa jira. Gama reediyootiinis gama televezyiinaatiinis ammaan tana Jaafar Ali itti filamee jira. Kanarratti fuula dura abdiidhaati ilmaan Oromoo kana akka gaariitti fuula dura ce'ee jettee irraa qabdu maal fakkaata? Galatoomii